Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Wallagga Ona Giddaa ayyaanatti ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf uummanni hiriira ba'anii murna garboonfataa bilxiginnaa fi finxaaleyyii Amaaraa balaaleffachuun dhagahame. Godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa ayyaanatti ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamuun wal qabatee jiraattonni hiriira ba'uun murna garboonfataa mootummaa PP fi finxaaleyyii Amaaraa faannoo balaaleffachuun sagalee isaanii dhageessifachuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Tarkaanfii humnoonni finxaaleyyii hagayya 19,2026 uummata nagaa Giddaa ayyaanatti gara Naqamtee imalaa turan irratti fudhataniin lubbuu namoota hedduu kan galaafatanii fi qabeenya hedduu kan barbadeessan yoo ta'u, qarshii dabalatee qabeenya hedduu saamanii akka deeman beekameeti jira. Taateen kun iddoo addaa Tulluu Leencaa jedhamutti kan raawwatamee fi miidhaa hedduun lubbuu namoota hedduurra ga'uu fi namoonni hedduun qaama kanaan ukkaanfamanii fudhatamuunis barameeti jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhan guyyaa tokkollee hidhattoota Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'anii lolanii uummata Oromoo Giddaa ayyaanaa Kiraamuu fi Limmuu irraa deebisanii kan hin beekne ta'uu kan himan jiraattonni. Miseensonni kumaandoo gadaa jedhaman akka isaan hidhattoota faannoo hin lolleef ajajni itti kenname kan dhorkamanii fi guyyaa dheengaddaallee odeessa isaan keessaa faannoof kennameen qaamni finxaaleyyii faannoo haxxee hidhuun imaltoota konkolaataa 30 oliin imalaa turan galaafachuun barameeti jira. Jalqaba karaa sakattaanee jirra jechuun sakatta'iinsi kun erga dhaabbatee kaabinoonni onaa fi godina Bahaa Wallaggaa waliin ta'uun maallaqa baankii keessa jiru gara godinaatti waan geessan fakkaatanii harka lafa jalaan miseensota raayyaa ittisa impaayeratti eegsisuun kan imalan yoo ta'u, hidhattoonni faannos daandii irratti eeggachuun qarshii miliyoona 70 akka saaman jiraattonni itti dhiyeenyan beekan maddeenitti himanii jiru. Rakkoo nageenyaa godina Wallaggaatti irra deddeebiin uummata nagaa irratti finxaaleyyii faannotiin qaqqabaa jiruun wal qabatee yuunivarsiitii Wallaggaa dabalatee iddoo hedduutti uummanni hiriira ba'aa jiraachuun beekamee jira. Hiriira kanarrattis jiraattonni sagalee dhageessisaniin shira murna garboonfataa mootummaa PP harka mirgaa finxaaleyyii Amaaraa ta'uun uummata Oromoo irratti gocha sukkaneessoo raawwataa akkasumas finxaalayyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhuun naannoo Giddaa ayyaanaa keessa socho'an miidhaa isaan hawaasa Oromoo irratti raawwatan dhaabbachuu qaba. Lubbuun namoota nagaa badaa jiruuf qaamonni badii kana raawwatan seeratti dhiyeeffamanii gaafatamuu qabu. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qabaa fi shirri siyaasaa uummata Oromoo irratti taasifamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Qaamni mootummaa gaaffii uummataaf deebii kennuu dhiisee hiriira balaaleffannaa ba'ame kana irrattis dhukaasa kan bananii fi dhumaatii uummata Oromoon bu'aa siyaasatiif oolchaa jiraachuu jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Finxaalayyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhu moggaafachuun ilmaan isaanii kutaalee Oromiyaa keessa jiraatanii fi murna bilxiginnaa hunda roonfachuun hanga funyaanitti hidhatanii uummata meeshaa maleessa nagaan qe'ee isaa irra jiraatu irratti gochoota gara jabinaa ulfaataa ta'an raawwachaa jiraachuun isaanii kan beekamudha. Diinni qe'ee keenyatti nu fixaa jira waan ta'eef diina kana ofirraa qolachuuf wabiin nuti qabnu tokkummaa keenya qofa waan ta'eef yeroo kanatti uummanni Oromoo godinaalee hunda tokkummaan diina kana fuuldura dhaabbachuu akka qabanis jiraattonni godinaalee hundi dhaammatanii jiru. Haleellaa diroonii Maqalee bakkeewwan lamatti raawwatame jedhameen namoonni 13 madaa'anii hospitaala Ayidirak seenan jechuun gabaafame. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay kan taate Maqaleetti hagayya 14,2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haleellaan diroonii lama raawwatamuun gabaafameera. Hospitaalli ispeeshaalaayizidii Ayidar haleellawwan kana keessa isa tokkoon namoota miidhaman irra ga'ee 13 simachuus beeksisee jira. Haleellaan inni jalqabaa kutaa magaalaa Hawwaaltii ganda Moomonaa naannoo Bataskaana Qulqulluu Maariyaamitti giddugaleessa godhachuun mana jireenyaa irratti raawwatamuun gabaafameera. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Tigraay jalqaba irratti manguddoonni lamaa fi daa'imman lama miidhaan irra ga'ee yaalaaf gara hospitaalatti fudhatamuu isaanii ibsaniiti jiru. Kaaba lixa Naajeeriyaatti kutaa bulchiinsa Sookoototti bidiruun garagaluun yoo xiqqaate namoonni 46 dhuman jedhame. Bidiruun tun nama 70 baattee akka turte tilmaama baay'een daa'imman ta'uu fi barbaachi reeffa namoota dhumanii itti fufuu aangawoonni biyyattis himanii jiru. Dubbi himaan poolisii Amar Rufaayi BBCtti akka himanitti
Kamisaa reeffi namoota 46 naannawa Goroonii keessatti bakka Gorawaa jedhamutti argame. Kanneen 16 ta'an immoo nagaan baraaramaniiru. Ammallee namoonni 15 achi buuteen isaanii hin beekamnes jedhame. Naannichi barbaachaaf bakka tolu miti. Qaamoleen nageenya fi tajaajila barbaarsaa garas imaluu isaanii Ruufiyaay himanii jiru. Namni ijaan arge tokko Rooyitaristi akka himetti daa'immanii fi hojjettoonni humna qonnaan bultoota waliin ta'uun oomisha ruuzii sassaabuuf imalaa turuu himaniiti jiru. Kanneen ijaan argan reeffa namoota 50 arguu himuun reeffi isaanii kanneen argaman awwaalchan dura afataa fi uffata aadaatiin maramee masjida dura kaayameeti jiras jedhamee jira. Dubbi himaa waajjira ittisa balaa tasaa Naajeeriyaa Isqeel Maanzoo Goraawaa iddoo baay'ee fagoodha jedhe gareen barbaarsa garas socho'uunis ibsameeti jira. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.